qilleensiisiitu arganuuf mijjata uumama hundaa'uu ifitti hawwata jiruu fi jireenyaaf hedduudha mijjata albuuda uumamaa badhaasa fakkaata biqiltuun biqilaan samii keessa kaata masnoodha lafti kee bishaan dhangalaata garbuun qamadiin kee maal sirraa fakkaata bunni lafa keetii maal sirraa fakkaata mukkeen lafa keetii firii namaa laata muuzaaf shankoorri kee maal sirraa fakkaata bosonni lafa kee paarkii heddummaata. Ayyee kabajamtoota fi jaalatamtoota Buuseebaa inni gaarraan tana kanaaf hisaabni hayya artistii Sammaan Shee Umar kunoo iddoo addaa daawwiidhaaf kunoo dhufnee jirra. Aanaa Mayyuu Muluqqee kunoo magaalaa Buusee bishaan madda Odaa jedhan tokko irra ammaan tana dhufnee jirra. Hanqadhuma sagantaatti yoo wajjin turtii gaariidha. Ammaan kanaatu artistii Sammaan keenya kanaatu re'ee dura as keessatti hiisee as keessatti hoo gaara kana tokko tokko beekatti hanqa dhagaan sunillee dhagaa kanallee quba qaba inni mayi isaan nu daawwachiisa gaamee ammalaan kuni darkaadha jedhama. Darkaan bakka bishaan itti obaafannu horii toohaan darbaa eeham jenneeti asitti toohaa darkaa kan goone asirratti loon obaafannaa jechuudha. Bakka tun bakka bishaan darkaa irratti dhuguun achi keessaa burqisiifamee darbamee asitti waraabamaa jechuudha. Bakka sanatti akkasitti darbamee obaafamaa jechuudha. Rashii toohaan darbaa eeham adaadilee eeham loowwan kiyyaa eeham beela baaftuu eeham ilmaan kiyyaa eeham jaanitti toohanii darbanii loon obaafatanii jechuudha. Ati hangam takka loowwan tiisaa turte? Sana sagalee ammam loon tiisaa jiru? Ammata waggaa 8 duraan tiisaa jiru? Ammamee isa keessa bakka tana maal jedhamti? Bakka kana Odaa jedhanii. Odaa. Laga Odaa. Laga Odaa. Bishaanii jechuun maal? Bishaan jechuun isaan kana qabiyyee kanaaf rakkatanii warri beektota kun dhagaa kana sirreessanii akkatti haabii warri tolanii akka sirreessanii kaan jechuun isaan kun deebinaa haala fooyya'aa jechuun yogguu ilaallu bishaan beektaa waan adda nuti asittis bishaan kan kuufamu achittis bishaan kan kuufamu bakkittoon kun maaliin wal adda isin tuni darkaa kana irraa kun kuufama bishaanii kan irraa wal gamaddu jechuudha. Kun qulqulleessa bishaanii kan itti qulqulleessa artirraa booda darkaa ta'anii horii kana bu'aan foo'anii fidanii harmatti obaasanii irraa firratti araarachisanii akkasitti tarsiimoo bareeduudhaan haalarra gaggeessanii oofin jechuudha. Akkanaa jechuun ogguu loon obaaftan fakkeenyaaf darashii fa'a. Darashii loonii fa'amu wanta nama hoobeleessuufa akkasitti bakka looni abbaan laga jiru maaliif maa to'ani loon abbaan bireen jirre maal urkani loon abbaan bireen jirre loon abbaan laga jiru maaliif to'ani maaliif to'ani kan abbaan biree jiru haadha urkani kan abbaan biree jiru haa to'ani loon abbaan bireen jirre haadha urkani sirri akkasii waloloota hunda qabna. Ayyee sirriidha. Kanaan ammoo galatoomii yaada bareedaa kan qindeessifattee sammurraa akka naasuu baay'ee asii galatoomfadha. Guddaami kan duraan jiru namtolcheedhaan lafaameetu namni baase bishaan kana maldeessaa. Bishaan kana akka itti baasan isa kana duraan beekadhu uumaa rabbi duraan bishaan lafa keessa garsiisee jechuudha hawaasuma bifeenya kana kan durirraa asii jechuudha. Hawaasa dur beekadhu abaaboo teenya hundaatu waan kana irra nurra dura ture beekadhu. Odaa jechuun kun jechuudha wanti isaan dulloomsee waan taphaate odaa jechuun gurmi dheeraa qaba jechuudha. Inni kun amma corraa isaa kun durii fi ammoo wal adda beekadhu. Guyyaa dura abaaboo teenyaatti inni kun xiqqeenya lafarraa ol ba'ee jira odaa jechuudha. Odaa jechuun kan Oromooti. Akkasitti isa kun asiin ol eegol ba'ee jiru jechuudha. Amma inni kun achirraa guyyaa san tolchanii isa kana bishaan ramatti harkanii jechuudha. Manguddoonni keenya dursun qotee jechuudha. Qotanii asirraa warra dhaalaa as dhufte jechuudha bishaan kun. Qulqullina namaa harmee hiitee akkasii jechuudha. Amma sirriidha carraa nu kannattee ifna qabdee akkanatti nu haasofatiif baay'ee galatoomna. Baay'ee. Kabajamtoota hordoftoota keenya hanga dhuma sagantaatti nu wajjin tura. Irratuma fi maqaan keenya. Adama Juraaji. Adama Juraaji. Mee darashii loonii isa waan takka. Yoggaa loon obaafnu moo yoggaa xiqqaadha? Ogguu loon obaaftan. Yoggaa loon obaamu.
Borafiki, heya, numadu idda sutafiki, heya, asawabin sirra ture, heya, dabsundina durut, dufe sirra fure, heya, jenne ba. Sirriidha. Agguloon tisi. Bulan tisnu. Terrobi lukangai, walfana mukabai ho wajen. Amma sakayan. Rigata maji gar kabajin. So salalaba. Amma sakayan sartu mararre ganna wajin bararre galla ho. Robene ganna dale jala de manna ho wajen. Sirriidha. Galatoomii uummatii. Galatoom. Haadha galagis. Meeqa gara maddaa daaraktiidhaan dhufaa jirra. Bishaan guddaan irraa maddu jechuudha. Achi dhufnee jirra. Eegaa bishaan kun goda kana keessaa maddanii. Tolmaddaa foto. Eegaa hordoftoota dhageeffattoota keenyaa. Amma kunoo gara bishaan odaa maddaa dhufneetu jirra. Turte gaarii. Bishaan kun odaa jaama. Bakki ittoo inni irraa maddu hunnoo goda san keessatti irraa madda. Oole jechuus keessa. Goda kana keessa wajjin tura. Wanni kun goda xiqqishoo amna namaatiif ni rakkisa. Asumatti dadhaabbanna. Bishaan kun bishaan guddaa seena qabeessa aanaa mayyuu muluqqeeti. Bishaan kun iddoo seena qabeessaati jechuudha. Hawaasni keenyaas bishaan kana mootummaa wajjin ta'ee bishaan kana kunuunfatee madda burqaa godhatee akka eeggatuun jaara akka yaada kiyyaatti. Saniifumee aartistii Wanola akkuma agartan kana Maddisii goda guddaa kana keessaa gadiyaa. maddasii fageenya. Fageenya si bakka itti dhaabbattu hundaa'u deemeetiin jira. Isiin tun fageenya sitti goonni si hammeenyaaf kanaa warratti. Itti tola bakka irraa baatuu fi maddisii fageenya handhuuresii fooyyatanii qaban. Ammuuf madaalliif waa hundaafuu. Isiin tun sagantaa siilaa bareedduudha. Namni immoo wala kana baasu kun nama seenaati. Godaana jala deemee boortee fageenyaan deemee akkasii baasee jira jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisu goda guddaa kana. As keessa namni akkatti qote jechuun bara waan nama dinqisiisu. Waan nama dinqisiisu goda buudaa fi addaa hammatti si'aadha. Ol fageenya dheeraan qabda jechuudha. Inni kun hoggaa jalachi deeman boortee rabbi haa jechuudha. Kan akkatti rabbi uumee haa bishaan maddaa si'alaa abbaa jechuudha. Tolessaa ajaa'iba sijjeessa. Bakka wannan hundi Lama keessa ol yaa nagaa nama rakkisa keessa ol deemuuf iddoo waliin gad dhiphaadha. Ayyeegaa Kabajamtootaa fi jaalatamtoota Huseevaa inigaa chaanala keenyaa sabiskiraayib godhaa isiniin jenna. Qophii daawwii yeroo gabaabaadhaaf lagoodoo irratti taasifnee kanumaan kan goolabnu ta'uu isin beeksifna. Iddoolee adda addaa kanas keessatti dhokatanii jiran hunda siitu seennee baasuudhaan ganaa isin cina jirraa sabiskiraayib godhuudhaan hamilee keenya nuuf jabeessaa. Sapiraayisummaan jiraannaa ati wanna. Rabbiin ni'amaa siif kennee hin fudhatu namarra hanga baandoo goggoree didee maquu kararra ni'imaa rabbi siif kennee tan duniyaaf aakhira isa beeytee gabbaruun hundaa ol ta'uu karaa islaama ta'uu baana.